beelli kabajaa siin kennu baay'ee. Seenaa majlisatti makamuu kana yeroo majlisa hin seenin dura madrasaa islaamaa keessa ture. Madrasaa islaamaa Fatiititti dhuma barsiisu akkuma siin jedhu barumsa kiyya upgrade godhee qarsaa ilaalaa qarsaa muuneessaatitti illee waggaa tokko waan jala dhufu hojjedhee eegasii barumsa maastersii kana barachuuf jecha dorgomee waajjira barnoota mootummaa irraan barsiisummaatti seene. Barsiisummaa supervaayizara mootummaatti seene sun seenaa biraati yeroo biraa kaafna. Eegasii akkasumatti jiru achi keessaa hin bahe akkaataan itti bahellee seenaa mataa isaa qaba. Markaza islaamaa Itayyetti argamu Ma'had Ibnu Taymiyaa jedhama. Dippiloomaa barsiisota islaamaa madrasaa kutaa tokko haga 12 akkasumas barnoota idilee tokko haga 8 ka qabu madrasatul irshaad ka jedhamu keessatti manaajarummaan hojjetaa ture. Achillee waggaa 5 eega tajaajileen booda madrasaa Salaam Shaashamannetti waggaa tokkoof manaajarummaan hojjedhee achillee eega bahee achi irraa jalqabee akkaataan hawaasni musliimaa kun faca'e kun na yaachisa ture. Daawaa ol ka'ee abbaan fedhe uma fedhe daawaa godhaa kunillee achitti waan fedhe haasayaa nama ummata kana mataa isaa tokko godhee maaneej godhu akkamitti dhabne majlisni keenya ka amma maqaaf jiru kun maal hojiin isaa ka jedhu baay'ee na yaaddeessaa ture. Lammaffaa khidmaa hujjaajaa irratti carraa argadhee hajji gaafa deeme hujjaajni keenya faca'a. Mallaqa kafalee deemee beelawee garaa ofiitii nyaachuuf sadaqaa oduu barbaaduuf fiigu ka konkolaataan dhayiduutu ture. Asfaltii gamatti sadaqaa raabsan argee makiinaa gamaa gamanaan fiiguun argu fiigee konkolaataa jala seenee garaa isaatiif beelli kabajaa siin kennu baay'ee. Yeroo san takkuma rabbiin udume kaadima ummata kanaa na taasise.